jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa. Hojiilee misoomaa magaalaa Maayaatti hojjetamaa jiran carraa hojii uumaa jira jedhan afayaayin ittaanaan caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Ummataa jilli obbo Eliyaasiin durfamus magaalaa Maayaatti argamuun hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwateera umartonni immoo dabalasaa nutti hima. magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Haramaa iddoo kanaan dura balfitti gatamaa ture yeroo ammaa misoomsuun sheediiwwan himaaxaa loon aannanii fi furdisa loonii irratti ijaaramaa jiran koree superviizhinii afyaa'ii itti aanaa caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Ummataan durfamuun daawwatamaniiru dargaggoonni waldaalee himaaxaan gurmaa'uun iddoo ijaarsa sheediiwwaniitti OBN dubbise hojii kanaan carraan hojii isaaniif uumamuu dubbatan. Baranuma warra barumsa xumuree carraa hojii argachuudhaaf gurmaa'an irraa tokkodha. Baranuma ijaaramnee waan barbaachisu piroosesii guunnee laayisensii baafannee waldaadhaan jechuudha konistirakshinii eegataan booda daddafnee carraa hojii kana argachuu dandeenyeerra jechuudha. Carraan kun ammoo utuu nuti barumsa irraan fagaatinitti waan baranne sana yeroodhaan appilaayi gochuutti nu gargaareera. Carraa kana fayyadamee waan akkanaa koree bakka jiru laalee carraa mootummaan nu hubanne kanaan jechuudha. Nutillee ijaaramne akka nama tokkotti waan barbaachisu ulaagaa guutannee dhaqoomnaan jaa ati namni biraalleen kophaa fi fiiguurra ijaaramee waan akkanaa kanaa yoo hojjete gaariidha. Kantiibaan magaalaa Maayaa Dr. Firaa Waziir akka magaalaa Maayaatti sheediiwwan 2000 ol ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu himuun sheediiwwan kunneen jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuu fi dargaggootaaf carraa hojii uumuuf gahee olaanaa qabaachuu himan. Sheediin asitti ijaaramaa jiru kun sadarkaa tokkoffaatti gaafii uummata keenyaa gaafii magaala keenyaa kan ta'e dhimma jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa kan taphatuu fi galma magaalaatti qabanne ittiin milkeessinu isa tokko kana qofa otoo hin ta'in dinagdee hawaasa kanaa kan ittiin guddisnu qusannaa hawaasa keenyaa kan ittiin bal'isnu dargaggeessa carraa hojii hin qabneef carraa hojii isa guddaa ittiin uumne jijjiirama biyya kanaa keessatti dinagdeedhaan tasgabbiin akka dhufu kan ittiin taasisnu. Afyaa'ii itti aanaan caffee Oromiyaa obbo Eliyaas Ummataa sheediiwwan furdisa loonii fi misooma aannaniif ijaaramaa jiran dargaggootaaf carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu himan. Saayitiin kun saayitii horii aannaniitii fi horii furdisuudhaaf iddoo filatameedha. Seenaa iddoo kana akka nutti himan lafa balfaan itti gatamu lafa idil ta'ee bakkee ture kaaree 8,000 ol kan ta'u tajaajila kennaa kan hin turreedha. Asirratti carraa hojii uumuudhaaf hojii hojjetameedha. Dabalataanis kilaastarri misooma inisheetiivii garaagaraa hojjetamaa jiran dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu bira darbee imala badhaadhinaa biyyattii dhugoomsuuf gargaaru jedhan. Dargaggoon keenya abdii guddaa qabaachuu hin danda'a. Ijaarsa isaas yoo fudhanne temporariin sheediidhuma waggaa 2 waggaa 3 tajaajilamee diigamu utuu hin ta'in dhaloonni waggaa 3 waggaa 5 asirratti carraa hojii argatu kanaan of danda'ee giraajuweet godhee gara abbaa qabeenyaatti kan ce'u inni jalaa dhufu immoo akkuma kana asirratti hojjetee haala inni ittiin bayyaannachuu danda'amu karoorfamee hojjetamaa jira. Ammoo xiinxalii keenya nageenyarra xiinxaliin keenyas dhimma nageenyarratti kan fuulleffata. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galaa jiran iddoo garaagaraatti hawaasaan simatamuu isaanii tufaniiru. Hooggansi waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenya taasifame hordofuun karaa nagaan galanis uummata Oromootti dararaa dheeressuurra waamicha isaanii dhageenyee galleera jedhan. Erga galanis marii araaraa biyyaalessaa
keessatti hirmaachuuf carraa argataniiru. Walgaltee araaraa taasifamee walqabatee bu'aa argamee fi araara buusuu keessatti gaheen abbootii fi haadholii jedhu irratti qalbeessaa takkaalee waan xiinxaluu qaba. Qalbeessaa itti fufuu dandeessa. Ulfaadhoo Masfinee akkuma tiyyuu kaaste dhimma nageenyaatti walqabatee tibba nagaa waraanni bilisummaa Oromoo iddoo jirurraa gara qe'eetti deebi'eera. Qe'eetti deebi'uu qofa miti immoo marii biyyaalessaa biyyi kun qabatteettoo mari'achuudhaaf jettu keessatti qooda isaa akka bahatuu fi hirmaataa jiraachuusaa tibbana argaatii jirraa. Kanuma irratti fuulleffachuudhaan isaan galuu isaaniitiif araarri yookiin immoo balballi araaraa gama mootummaatiin banamuunsaa akkasuma immoo waamichi nagaa hawaasaan taasifamuunsaa kun bu'aa akkamii buuseera kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan xinxallii sa'aatii qabnu keessatti kan xinxallu jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa uummataa fi mootummaa dhaga'uudhaan karaa nagaan galuu itti fufuu oduun guyyaadhaan dhaga'amaatii jira. Uummannis warra galeen galatoomaa jechaati warra hafaniin immoo koottaa jechuu kan itti fufaniiru. Keessumaa hooggansi waraana bilisummaa Oromoo gaafa yaada kennanii waggoottan ja'an darban keessatti gaafa wal waraansi waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamu waraanni gamlameenuu jiran kan miidhamaniin alatti miidhaan uummata nagaarra ga'ee ulfaataa ta'uu kaasaa turaniiru jechuudha. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoos nutti fakkaateet manaa baane achi geenyee waan daandiirraa maqetti makamne erga makamnees hawaasa miineerraa dhiifama nu godhaa jechuudhaan dhiifama gaafataniiru jechuudha warreen galanii. Waraanni bilisummaa Oromoo durirraa eegalee kallattii gadhiisaa ture jedhamuunis hamatamaa. Gidduu isaanitti walitti bu'iinsii fi waliigaltee dhabuun akka ture achirraa eegalanii bakka hedduutti wal qoodanii gara biyyaatti akka deebi'an waliigaltee dhabuun isaan immoo hawaasa dallansiisaa akka ture. Ofiifuu waliin galle maal bilisa nu baasu sadarkaa jedhanirra hawaasni ga'uu isaati kanaan dura kan hubachaatti ture jechuudha. Haa ta'u malee sirna bulchiinsa darbe kuffisuudhaan mootummaan jijjiiramaa amma jiru hundaa of gumaachi godhan akka salphaatti kan ilaalamu mitis jechuudhaan kaasu xinxaltonni. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa jijjiiramaa ofii fuddeessu keessatti gahee isaa bahatetti dallanuudhaan ariifatee gara bosonaatti galuun dargaggeeyyii waamuudhaan hawaasni qabsoomnaaf jedhan akka miidhamanii sababa hangafaa ta'uu isaati kan ka'u jechuudha. Miidhamni ture yoo akkamitti ibsama kan jedhu alaaddu. Qaamoleen wal lolan lamaan kaayyoo gargaraatiif wal loluu danda'u garuu immoo gidduutti uummanni miidhamaa akka turedha kan ka'u. Miidhamni uummataa dhukaasa gamaa gamasii dhuka'u gidduutti kan lubbuun itti dhabe jira. Kan qeerraa buqqee hedduudha. Rasaasaan kan horiin jalaa ajjeefame akka hin qotanne akka hin makaranne akka gabaa hin dhaqanne kan ta'e hedduudha. Hanga har'aattis dararamni kun bakka itti fufee jira. Keessumaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo hin gallu jedhee mataa jabaataa jiranitti keessumaa tibba darbee naannoo Abuunaa Gindabaratitti dhukaasa gamaa gamasii dhuka'u gidduutti daa'imni waggaa 6 duusaa gabaasa wanta nu dhaqqabe jechuudha yeroo darbee. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa turetti sodaa fi yaaddoon hawaasa gidduu ture daa'imman irratti miidhaa xiinsammuu geessisaa illee ni xinxallama jechuudha. Gaafa dhukaasni dhuka'u ijoolleen bijijji jedhanii waan qabanii fi gadi lakkisan dhabuu gaafa maatiin callisaa jedhanii ribanii manatti galan. Sodaan daa'imman keessatti uumamu gaafa abbaa fi haati yaa waaqni nurra dabarsi jedhanii watwaatan miira sodaa keessa gaafa galan daa'imman irratti miidhaa akka qabaatu xinxaaluun nama rakkisu Masfinee. Har'a immoo boruu gidduutti miidhamnaa laataaf yaaddaa'u caalammoo laaqana fidii irbaata fidii waan nyaannu fidii guyyaa guyyaadhaan dhadhaa fidii aannan fidii jechuun kun tureeraadha. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo kun keessa socho'aa turetti garmalee dararamuudha kan kaasan. Kana malee qonnaan bulaan waggaatti al takka oomisheetiin ofii isaatiif iyyuu waan nyaatuuf waggaadhaa waggaatti kan ga'uu hin dandeenye irratti dabalata. Baay'ee roorrifamaa akka turedha kan kaa'ati ture waan ta'eef achiis hawaasnis kan dhugaa bahaati turan nus ofii keenyaafis deemnee kan gabaasaatti ture miidhama hawaasaa ilaalaati turreerra jechuudha. Itti deddeebi'anii maallaqa fidi jechuun fuudhanii abbaa fuudhanii jaarsa fuudhanii maallaqa fiddu malee jedhanii aduu keessatti bokkaa keessa teechisanii qorraan rukuchiisanii hamma fiddutti jedhanii ijoollee koof boru kan jedhee ta'u kaawwate suuqaa baasee kan liqeeffatu liqeeffatee horiitti gurguree kaffalaa tureera jechuudha jarreen kanaa fi egaa miidhamni ture walumaa galatti Oromoorra kan ga'e Oromoodhaan guddaa ta'uusaa namatti agarsiisa jechuudha. Gaddaa bo'aa yaa waaqimimmaan koo lafan kaa'in jechaa fuudhaatti itti gannaatii akka turedha kan ibsamaati ture jechuudha. Oromoon yaa waaqii sodaata. Kanarraa kan ka'e jaarsi du'aa deemu sin abaarin jedhu. Kana jechuun akka jaarsaan hin abaarramneefis waan tolaa fi gaarii godhaniitiin eebba jaarsaa argatu ture jechuudha. Silaa
silaa akka safuutti akka duudhaatti kan ta'u malutti isa kana ture. Garuu faallaa isaatu godhamaatee akka turedha kan ka'u. Jaarsi du'aa deemu kunuunfamuu malee dararamuu hin qabu ture. Har'a isatu qeesaarraa miidhame humni isaaf hafe yaa waaqii akka ta'edha kan kaasan jechuudha hayyoonni. Humni qabu wanti jechuu danda'u yoo jiraate yaa waaqa na baasiidha yookiin immoo waaqama waammachuu qofadha. Baqatee jalaa bahuu hin danda'u, ofirraa mormachuu hin danda'u. Kanaaf bakkuma jiru taa'ee yaa waaqa na oolchi, yaa waaqa miidhamatti dabarsitee nan kennini waaqa waamaatii ture. Hayyuun aadaa fi seenaa obbo Dirribii Damisee yaa waaqii maanguddoota nama hin of galchus jedhanii nutti himaniiru. Har'as haati dararamni walajjechaan miidhamni qaamaa haa dhaabbatuudhaan araaraaf gatii kaffalaa akka jirtu. Meeshaalee ulfoo qabatanii baha biiftuutti garagaranii ol guddattoota akka sangaatti camadanii farda luugamanii boqqee duudhaa fi durba duudhaa waliin addabaabaayatti bahuun imimmaan buusaa waaqas namas garaa laafiffachuuf araara kadhachuu itti fufaniiru akkasis godhaniiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo safuu fi duudhaa kana kan beeku waamicha araaraa dhagaanii galaniiru. Kaanis akkuma ulaa argataniin galaatii jiraachuu kana itti fufaniitiin jiru jechuudha. Kunuunsi fi deeggarsi godhamaafii jiru waraana bilisummaa Oromoo galeef miseensotaaf gaarii ta'uusaaf agarsiiftuun gaafa galanirraa eegaleen hidhannoodhaan galuu isaanii waan arginudha walumaan jechuudha masfaneeni. Hidhannoon galuun isaa akka seera waraanaa biyyaalessaatti yookiin immoo akka waraanaa idil addunyaatti sirrii akka hin taanetti fudhatamus garuu mootummaan naannoos ta'ee federaalaa akka qaama wal waraanaa tureetti otoo hin taane yookiin akka diinaatti otoo hin taane akka obboleessaatti akka boroo waloon diina alaarratti waliin qabsaan itti fudhateetiin haammatee guddina biyyaa keessatti akka hirmaataniif qopheessaa jiraachuu isaanii immoo haala jirurraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kana malees hoggansi waraana bilisummaa Oromoo haaraa galanis ta'ee hoggansi buleeyyiin dhaabbata bilisummaa Oromoo keessa turan marii biyyaalessaa keessatti hirmaachuudhaan ajandaa Oromoon barbaadu dhiyeessuu irratti argamu jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf gaaffii deebii barbaadutu jiraaf bosona galanii har'as gaaffii san qabataniitiin ajandaa godhanii marii biyyaalessaa irratti dhiyeessuuf carraa argataniiru jechuudha. Mootummaanis kan jechaati ture afaan qawween otoo hin taane mariif marabbaan ilaaf ilaameen gaaddisa jalatti mari'annee garaagarummaa yaadaa qabnu hiikkachuu yoo dadhabne immoo qabsoo karaa nagaa geggeessuu akka filannootti dhiyeessaa turuusaa waan quba qabnudha jechuudha. Filannoowwan araaraa dhiyaatan kan gamna ta'e itti galee hojii eegaleera yeroo ammaa kana. Ammas taanaan immoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo alatti hafe yoo galan tokkummaatu uumamaa humnatu cimaa akka biyyaatti miti akka Afrikaatti Oromootu sodaatamaa naanna'ee bu'aan isaa kan Oromootaa jechuudha. Kanaaf ammas mootummaanis garaa bal'achuu eegale caalatti bal'isee waraanni bilisummaa Oromoo hafanis bu'uurri qabsoo uummataa hanga ta'etti uummanni immoo isa waamaa jira waan ta'eedhaaf waamicha kana dhagahanii galuun akkuma warra galanii tokkummaa fi ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii akka bahantu gorfamaa. Xinxalli kiyyaarraa kanumaan hin goolaba masfinee. Xinxalli bal'aa nuu kenteerta ulfaadha siin jenna qalbeessa. Galatoomne.